sagal hundumti keessanuyyuu ummata keenna kabuqqa'ee waan dandeettaniin bira dhaabbadhaa adeematin jechuun qilleensallee fudhatanii gara tokkoon qabsoo gara tokkoon wal arguu qilleensa fudhachuu bashannana isinii ta'a. Thank you. Diaspora garaa xaliila kanuma kanaaf kun rakkoo baay'ee isin eeggataa fi wanni nama gidi isin zara biyya keessa dura dhaabannee jira kun. Amma abdii kun dhiyoo kana haadha manaatiin wallolee zayitii ittiin nayine. Abdii Raggaasaa? Sheekha Durrii raawwataa ta'u isuma. Kallaani waan sanii gargaarsi guuramaaraa riifarii barreessaniif. Riifarii sanii $55,000 na gaafatanii jedhe inni. Bakka eega $25,000 si gaafatanii maarree birrii guurameeyyuu hin gayaa sanumaan yaalame yoo hanqatte itti daballee uummata kanarraa guurraa uummanni kun kunoo ka arfillee nama 20,000 olta gammaattu qeerraa buqqa'ee lola obboleewwan lamaan gidduutti Harargee lixaa akkasii walloon akkasii ati nama tokkochaa Oromoon 60,000 rakkataa jira booda itti deebinaa dura tarkaa qabu ta'u walitti qabanii yaalamii jennaanii birriin na bira jirtu miliyoonuma 4-5 jedhe amma inni. Miliyoona 4-5 jennaanii isteetimentii baasii fidii jennaan miliyoona 5,100 wayin agarsiise. Achumaan ani mootuu hin beektanii mootummaa biyya bulchullee soddaadhaa hojjettoonni ani waan mootummaan soddaa ta'e hojjettoonni guutuun na so'ina kabajji waan ta'eef osoma wajjin haasaa jirru inboxii na ergan. Gilee hangattu qeelaalu birriin yoo afaanin haasa'an malee waan makiina nuu baasuu danda'u miti. Maaliin tasit? Achumarratti abdii kenna birriin si guurame haga ammaatitti kan namoota bira jijjiiru Ameerikaa jiru obboleessa kee bira jiru malee maqaa keetinuu baatii sadiin kana gara miliyoona 16 galee birriin hin gayaa. Yoo ga'u jette mootuu isteetimentii baasii na sobsiisii jennaan walitti duunne ummata kan gabaabaa. Amma isteetimentii baafneetiniin borsi sobsiifnaa jedhanii taranii. Anillee deematin isteetimentii baasaa yoo birrii miliyoona 15 fi 999 fiddan immootu waan isinatti murteessanii fudha jennaan akkatti wal qabnee taa'aa jirra uummata kanaan amma anaatu sobaa fi jaraatu sobaa. Abbo ulfaatu qaba jamiizamoon edaasanii fan birrii 5,500 deebi'ee guyyaan qabaasu qara 8,800 baasaa bar maa hidhatte birriin tun jedhe. Gabiin achuma galee. Akka. Maal godhu gabiin achuma galee iyyuu jedhi kaamileena 16 jechuun barra. Yoo mootummaan kenne malee abboo uummanni kennaa edaa waan kennaa. Uummanni kennaa edaa waan kennaa. Abboo Oromoon kun fayyaaletti eeda. Badaa zayitii nurratti badaa akkasii ammallee akkamtu jira beeytanii. Badaa teennarree zayitii nurratti aanaa itti jala teennuree. Haalli kan mada yaana. Ila maas. Eti como dijo, usted acá no me internet. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Abu doktor. Wala hati mana wal putih kolbide. Lagi tanya. Jadi ini kira mana guys? Obbolezo. Wanniyo watittuuti kurreedhaan buusaa jirra kurree. Zeetii baddate kana. Laa ilaaha illallah laa ilaaha. Miliyoona 16 jechuun abboo Oromoon tunu abboo baga isinirraa dhaladhe wayita kana. Wayita akkanaa kana wallaahi baga isinirraa dhaladhe. Yaa gooruun bareeda garuu dhaabbachuu qabareen gaa. Daa'ima deemaa jira ammallee wanni dhaabataan jiru. Wanni irratti wallollee sanii bar. Birriin hin gayaa jennaan hin gayuu jedhan lakki
gayaa jira kanatti wallolle bar malee bar kaguudha meemi waatu jira ani mistira sittaayini haadhootu haqa jirtu haa ibsu hayyee wallaahi haqa jirtu baasaasini waatu jira birrii guuraa jiran moo guuraan jiran guuraa jiraniini warri waa guuru kun parsantii wahii fudhata atin beeyte daata gaduu gowwaa qaallicha zayitiin itti naqamte kana miliyoona 4 wanni guddaa yoo bira gahe kuu warra waa guuru bira jiraa parsantii awwala dubbatanii parsantii nyaatan kun ammoo tiniin aslii isin dhiisu ummanni akkana maa afaan nu qabdeedha oromoo waan hambifattuun kennitu yoo godee bukkure warri waa maree booslee lolati waan maan taate parsantii nyaatin naare parsantii nyaateeti liqimseeti si oromoon bar arjaadha hin kenniti ati waan kanatu nama lolchiisa jedha akkas a'uudhu billahi ibiddaasi qabdi oluma seenee barnuma sheekati naaf faaxatee huu abiyuu naan jedhati maa waan taate biisuma dadhabneeyyu ammaaliif dagaggalee roobeen qaccee galee baran deesse bala majaraa deessee qaccee jiraan wallaahi qacceerra jira macarrashaa galee jarumaayyuu kaa jaraa bar parsantii hillim gootee fudhatti miliyoona tokko yoo taate birriin kumni 400 isaanii gala edaati quban qabdu waan itti deemamu waan itti jiru quban qabdu haa dhaabamu jetta du'a jara salaata dhaabi jechuun ni wayya kana dhaabi jechuun salaata dhaaba haa dhaabamu jechuun ni wayya tii qoonqoo jaraatti dhuftee bar amma yoo warri koree nama 4 ta'e birriin miliyoona 16 kun miliyoona meeqa ol gaare wallaahi jabaattu guddattu miliyoona 4 namticha zayitiin gubate san bira gahe jabaattu kaawwanoo maal taate ati qoonqoo isaanii qabaa jirta bar qoonqoodha salaata dhiisi jechuun isaanii wayya akira dubbiiti maal taate daa kanaa wanni maa haqa natti min jettu dhugaa natti min jettu oromoon tiyya fayyaalessa hin kenniti mucaa dhugaa qabaadhee si haguuratu jettani remede ani kana maal jedharee obboleessa kiyya qoonqootti dhufte waan qoonqootti dhufte ani waan dubbadhuun qabu ani qaccee gale garayyuu magaalaa roobee keessa qaccee jira qaccee macarrashaa dhumti namni ana qaccee jira akkasanii jabaadhaa doktor Aslii kiyya marsaa viidiyoo wayii argee ifa mallee naa godhi marsaa sadaffaa eenyu waamuu eddan humna keessanii oli dhiisasu soddaa waamu kama dhugaati lafeetii yaa doktor Aslii wallaahi viidiyoo wayii argee kama dhugaa marsaa sadaffaa abiyyiif jooriif marra waliin mariisisu rabbii jedha oromiffa kana ingiliffatti hin jijjiirina wallahi doktor Aslii warri ingiliffa kan hun dhageelle warri amma yuu bar statementii miliyoona guyyaa baafnan nama sheekaa tokko waasii mucarraa ta'uu dhabne bar hunduu miliqayyaa'e bar wayne amma nama 18,000 irratti 20,000 irratti bar nama tokko chanarratti dhiisii naan jedhu dhabne hunduu miliqayyaa'e bar maal taata waan hin danda'amne hin jiru rabbii sababadhaa kana qabna dhugaa qabdina dhugaa qabnurra dhaabbannee tiriin falmannaa wanni nu dandeenye jiru allaqee uummata kara koon ani dubbii dhugaa irratti dhugaadha bakka dhugaa irratti uummata lubbuu kiyya doktor Aslii bar pirezidaantii jettanii mangistiin akkamitti ta'e dhufa sina mootummaa doktor pirezidaantii miti piraayim ministeer of Itoophiyaa isuma ka akkamitti ta'e dhufa sila maal taatan sila isin bara kun tiktookiidha gandaamoo meedaa daanyaa hin qabne bar Tiraampi bar tiktaakiin moo'e Tiraampi tiktaakiin moo'e bar filannoo dhiyoo beekee bar maal Joo Baayiden dhufuu ka'ee Tiraampi kontiraata appideet godhee tiktaakiin moo'e bar Baayidanii wallaahi ani kinoo birdilibsii jalaa ka'ee deema ani ara doktor Aslii waan akkana naasayina oromiffa kana rabbii jedha amaarinyaan hin jijjiirina ingiliffa hin jijjiirina wallaahi addunyaan akka nu dhageeti doktor yaadannoo qabadhu Aslii maal taatan lafeetii yaa amma nuti karoora qabanne bar karoora kennaa bar hindu fuudhii isaa kun waa ijoollee daa'ima taate deengaddayyuu ani kabajaa isin kabaju dhugaadha ijoollee xixiqqoo akkasii itti waamuu hin qabdu
nama ulfaataadha inni jawaaruu amma ijoolleen murtuguutoo fi ibsaafaa ijoollee tanniin amma ijoollee tiktaakara itti katti guurtu nama sheekatti qosa keessa ba'a akkasiin waan isin nu barne tokko jira. Ishi maali inni lafeetii. Amma isin nama qara eemi. Lafeetii. Diirri kan qumaa qabdan kana bakka uummanni keessan jirutti deemtanii itti himtammoo namatu dhagaa keessa irratti dhufee isin dhageeffata. Addiin yuuta walaa yuuta alee diinii itti dhaqama. Malee itti deemanii himan ufii dhuftee nu jala teettee caqafatti giddii jaraatti. No. Akkasi. Tole asliyan waan amadee sirraa bu'a aslillee nuraddiinillee waan reefsa nuraddiin siifillee si ergaa gara tiktok feesbuukaatillee nu beeksisi asli yeroo laayifii seentu nu yaadachiisi uummata namoota hedduu daasporaan asumas jala oolaa nu yaadachiisi guyyaan suni Juun 29 sa'aatiin immoo 4 PM dha bakkatiin community Oromooti community Oromoo namiyyuu hin beeka. Poostar gara WhatsApp itiin siif ergee jira gara Facebook keetiin illee nu maxxansii nu beeksisin jechuudha fi galatooma. Ayye nagatti. Baba maal gattati yoo? Elias deemaa jira. Ibn Elias deemaa. Anillee waan ammatu asli guyyaa argaa ture kuma miliyoona 16 yoo ati argisiiftu jala ture. Dhageeffachaan ture wal ergadhillee Atille yoo ati akkanumatti qabamta. Dheengadda gisee asii barreessu waa akkattani? Kami? Laa akkanumatti akkanuma walii galla. Kami akkata? Jazbaa maratiin kun akka isii wajji walii gala kan jiru. Gisee min taa'e baree hutasi qabullee. Eesh. Waan namni tokkoon dhagahin atuun dhagahin siin barreessine an dheengadda. Irra ga'ee bar anillee abde. Wallahi. Garuu dhimma si ilaallatu hin dhaani qabatamaan gisanitti himatu hin hundhageellemi. Wallahi billahi anuuna ajaa'ibe. Abboo dubbiin bakka nu itti dheeynu hin jirtu bar bakka sanii kaate. Amma kanallee mucaan badaa jedhiin himmatatti himi asliin waa takka jennaani. Habibi sun bar bakka gallakkise bakka biraa deeme sun. Bakka biraa deeme shigirno. Amma kophaa jedhanii bara uummanni irra hedduu uuma kana. La. Amma ani sitti maami dubbiin jajjabaatteerti. Fayyadama tiiktaakii kanarratti ati influenzara bakka maannim likkaraa ayichilim ka'uun bu'aala. Ati amma aqwaamii kan kee qofa gadi hin buusinati. Ejjannoon. Ijjannoon kiyya didee bara ammayyuu kun nama meeqa walta karakkarree deeman hawwisiisa ati dogongorri kan kee daftee miliyoona 16 san himuudha ka ati balleessi. Kasan balleessi bannaatiin asli dhiira.